Donald Trump hedduu mufatee jira. White House's dhimma kanarratti ibsa baaseera. Donald Trump bara kana ani addunyaa irratti waraana gurguddaa ka'uudhaaf ture torba dhaabeera jechuun badhaasni Noobeelii nagaa anaaf ta'a jechuun dubbataa turan. Akka yaadutti sababoota hedduuf jecha badhaasa Noobeelii nagaa nammoo adda. Kan duraayyuu si'a 4 yookiin immoo 5 mo'achuun qaba ture. Waan ministeerri muummee yookiin immoo pirezidantiin tokkollee gochuu hin dandeenye waraana torban dhaabsise. Haa ta'u malee dubartii tokkotu abjuu isaanii kana har'a karaatti hambise. The Nobel Peace Prize for 2025. Badhaasni Noobeelii nagaa bara 2025 dubartii murattuu fi goota nageenyaa taateef kennama. Dubartii dukkana keessatti dungoon dimookiraasii akka wal qabatu gochuu dandeesse. Koreen Noobeelii Noorweey Noobeeliin nagaa bara 2025 Maariyaa Kooriinaa Machaadof akka kennamu murteessee jira. To Maria Corina Machado. Dubartiin abjuu Trump kana karaatti hambisuun badhaasa Noobeelii nagaa bara 2025 mo'atte Maariyaa Kooriinaa Machado eenyu? Nama siyaasaa Venezuelaa keessatti hedduu beekamtudha. Dubartiin kun badhaasa kana maaliif mo'attee kan jedhuuf koreen badhaasa Noobeelii nagaa deebii yoo kenne biyya dimookiraasiin keessatti hin dagaagne Venezuelaa keessatti isheen sirna dimookiraasii lafa qabsiisuuf falmi isheen taasiste yookaan qabsoo isheen taasiste baay'ee guddaadha jedhe. Maariyaan filannoo bara 2024 irraatii dhorkamtee ture. Waayila ishee Goonzaales jedhamutu bakka bu'ee dorgome. Haa ta'u malee falmi isheen taasiste ajaa'iba jedhame. Keessumaa paartileen siyaasaa Venezuelaa keessaa waggoota dheeraaf wal qoqqoodaa turaniiru. Pirezidaantiin Venezuelaa Nicolas Maduroon mootummaa abbaa irreeti jedhamuun ibsama. Dimookiraasiin biyyicha keessatti akka hin dagaagnes nama danqedha jedhamu. Inumaayyuu filannoo bara 2024 keessa gaggeeffame kan mo'ate paartii mormituu akka ta'e hawaasni addunyaa irratti walii galeera. Pirezidaantiin Nicolas Maduro garuu bu'aa filannoo sana hin fudhanne. Inumaayyuu Maariyaatiin dursee filannoo irraati akka isheen dhorkamtu taasise. Isaan boodas akka ishee yeroo gabaabaaf hidhamtu taasiseera. Booda garuu ishee gadhiisaniiru. Maariyaan hojii guddaa isheen hojjette keessaa inni jalqaba paartilee mormituu Venezuelaa keessatti waggootaaf addaa wal qoqqoodanii wal himataa turan tokkoomsuu dandeesseetti. Dubartiin kun paartilee kana tokkoomsuun sirni dimookiraasii biyyicha keessatti akka dagaaguuf aarsaa guddaa kaffaltee ture. Bara 2014 ji'a hagayyaa keessaa jalqabdee garuu eessa akka isheen jirtu nama hedduun hin beeku. Sababni isaa immoo lubbuu isheef sodaattee waan jirtuuf sirna bulchiinsa Nicolas Maduro jalaa dhokattee akka jirtu koreen Noobeelii nagaayyuu har'a ifoomsee jira. Badhaasni Noobeelii nagaa kun ji'a muddee dhufu keessa kennama. Maariyaan Oslo Norweetti argamtee badhaasa kana fudhachuu dandeessi jedhamanii gaafatamanii ture. Hoogganaan koree badhaasa Noobeelii nagaa jechuudha. Nuyi Maariyaan ni dhufti jennee abdanna. Haa ta'u malee haalli isheen keessa jirtu hedduu rakkisaadha. Lubbuu isheef sodaattee waan jirtuuf dhokatteetti jechuun deebisanii jiru. Koreen badhaasa Noobeelii har'a Maariyaatti bilbilaan ture akka isheen injifatte kan hime. Isheen immoo karaa fuula Tiwiitarii ishee ibsitee jirti. Inumaayyuu ergaan ishee kan inni maxxane karaa waayila ishee Goonzaalezidha. Goonzaales jechuun bara 2024 yeroo isheen filannoo irratti dhorkamtu paartii ishee bakka bu'ee nama dorgomedha. Inni iyyuu garuu sirna bulchiinsaa Nicolas Maduro baqachuun erga biyyaa ba'ee waggaa tokko ta'ee jira. Inni har'a viidiyoodhaan yeroo gammachuu isaa ibsu mul'atee jira. Isheetiinis baga gammadde yeroo jedhu argineerra. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? White House erga Maariyaan badhaafamuu ishee dhaga'ee booda ibsa baasee ture. Kan inni jedhes koreen badhaasa Noobeelii nagaa nagaarra siyaasa filatee jedhe. Isheen nama siyaasaa waan taateef jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraanota gurguddaa dhaabeedhaaf badhaasni kun naaf ta'a jedhanii kan ibsaa turan keessaa tokko waraana Armeeniyaa fi Azerbaajiyaan gidduutti gaggeeffamaa turedha. Dhuguma waraana sana dhaabsanii ture. Kan biraa immoo waraana Koongoo keessatti yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture dhaabsuu isaaniitiif badhaasichi akka isaaniif malu ibsanii ture. Akka fakkeenyaatti nutti dhiyoo jiru kan isaan kaasan immoo muddama Masrii fi Itoophiyaa gidduu turedha. Innis hidha guddichaa haaromsa Itoophiyaa ilaalchisee jechuudha. Waraana kanas natu dhaabee jechaa turan Doonaald Tiraamp. Inni dhiyeenyaa garuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu kaleessa Gaazaa keessatti akka raawwatuuf taasisanidha. Maariyaan hojii sirna dimookiraasii Venezuelaa keessatti dagaagsuun badhaasa yoo argattu kun kan jalqabaa ishee miti. Bara darbes gamtaa Awurooppaa irraatii badhaasa argattee ture. Haa ta'u malee yeroo sana sirna badhaasicha irratti argamuu hin dandeenye. Karaa zuumii ture. Sirna badhaasaa isheef kenname kana kan hordoftee ture. Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo gaggeessaa turan dhimmoota adda addaan himatamanii turan. Inumaayyuu hokkara kaasuun waan isaan ittiin himataman keessaatii isa tokko ture. Joo Baayiden dabalatee namoonni siyaasaa adda addaa addunyaa kanarratti jechuudha. Doonaald Tiraamp
demokiraasiif nama yaaddoo ta'edha jedhamaa turan. Wagguma kana keessa immoo deebi'ee badhaasa Noobeelii nagaa injifachuu qabu jedhanii kanneen kaasanis ni jiru. Kanas ta'e sana Doonaald Tiraamp dhimmoota adda addaan akkuma balaaleffataman waraanni akka dhaabbatuuf tattaaffii isaan taasisan garuu salphaa miti. Tarii bara dhufuun injifatu ta'uu danda'a. Walumaan kan ilaallu ta'a.